Alaafa malaafi bifa keetirraa jaalala dhugaatti qabeessirraa. Alaafa malaafi bifa keetirraa jaalala dhugaatti qabeessirraa. Jaalle jetuu danda'eerarraa bareeda Oromoo boona obarraa. Akkasuma akka kootii ofii kootii murteessee jira. Garuu akkana jedhee isa hin gaafanne. Waliin hin dubbanne jechuudha. Kaayyoo sana wajjin jiraachuu barbaadammoo yeroo gabaabaaf moo yeroo dheeraaf kan jedhu hin gaafanne. Baay'ee bakka anis gaafiin achi ta'a ture. Achi anis gaafadhe. Gaafannaan akka waadaa haadhaa qabu natti hime ture. Waadaa haadhaa. Kan dubartiin ishii filattee, kan ishii jaalattee akka itti fuutu waadaa akka galsiiste natti hime. Ani yeroo sanis baay'ee rifadhe. Anis akkasuma nan jaaladhe, innis akkuma na jaalatu natti himaa jira. Garuu wajjin gargar bahuu hin barbaadu. Anis akkasuma waadaa haadhaa qaba. Wanta sana immoo dirqama gochuu qaba. Haadha isaa immoo ni jaalata. Kana gidduutti haadha koo nan dhaba jedhee ni sodaata ture. Anis immoo akka kootii haadha isaa akka dhabuu hin barbaadu. Waadaa haadhaa isaa qaba. Wanti isheen kan isheen filatteef akka natti himetti dubartittii inni fuudhu sun hin beeku. Ani hin beeku. Haadha kootu filatee ishiin kanaan filadhee ni fuuta naan jettee waadaa nagarsiistee jirti. Kanaaf wanta godhu hin beeku naan jedhe. Carraatiif inni waliin fuuftanii bakka teessitti maa deeme jechuudha. Yeroo sanitti baay'ees ture. Baay'ee jaalala keessa seennee jirra. Wantoota garaagaraas wajjin dabarsinee jirra. Egaa ture natti hime ture. Anis ofii koo keessa shakkiin dhufee achi anis akkas godhee isa gaafadhe. Gaafannaanis ifaan natti hime. Si jaalata garuu si wajjin bultii ijaarrachuu hin barbaadu. Kan inni bultiin inni ijaarratu immoo kan haati isaa isaaf filteedha. Anis yeroo sanitti baay'ee rifadhee ture. Wanta jedhus nan wallaalee. Innis baay'ee rifatee kana sitti immoo barbaada ture garuu baay'ee si jaaladhees tures akkas hin dhabne sodaachaa jira. Sitti immoo hin dandeenye naan jedhe. Anis haadha isaa akka dhabu waan hin barbaanneef homaa gochuu hin dandeenye akkasumas ta'e wajjumaan fufne. Innis haadha isaa ni jaalata. Haadha isaa dhabuu hin barbaadu. Yoon waadaa kana diigeessee wajjin jireenya jalqabe haadha koo nan dhabaa, warra koo nan dhabaa, biyya koo wanta hunda nan dhaba naan jedhe. Akkas naan jedhe ture. Anis immoo kana hunda akka dhabu hin barbaadu. Mee waa'ee kee haadha isaatti mee haadha isaa wajjiniin haasa'iira akkasii jaalatee jiru. Haadha isaatti otoo biyya yeroo hundamitti aannan asoosisa naan jedhe malee hin asoosisne ture. Akkas naan jedhe. Garuu haadha koo nan asoosisa wanta kanarratti nan asoosisa naan jedhe. Garuu hin asoosisne. Akka bilbilanitti itti himameetti wanti hundi qophaa'ee ture biyya isaatii jechuudha. Wanti hundi qophaa'ee murtaa'ee xumuramee jira. Inni asii isa eegaa jiru qofa. Wanti hundi qophaa'ee murtaa'ee jira jechuudha. Xumuramee jira jechuudha. Guyyaa biraasaaf qopheessanii guyyaa inni dhufu eeggachaa jiru jechuudha. Isatti itti himanii jiru. Kana hunda natti hime. Anis bakka wanna godhu wallaalee, wanna jedhu wallaalee. Jaalala keessa baay'ee seennee jirra. Anis baay'een isa jaaladhe. Nama akka isaa jaaladhe hin qabu. Isa mansiisuudhaaf gama hiriyoota isaatiitiin yaalteetta? Hin yaalle. Maaliif yoo naan jette wanta hin jijjiiramne tokkodha. Anis itti himee jira. Asoofsisee jira. Ati kan haati ta'e haati ofii kasi filatti fuudhuu barbaadda. Ati ni barbaadda jedhee gaafadhee ture. Anis si wajjin jiraachuu nan barbaada. Garuu haadha kootii isanis diiguu hin barbaadu naan jedhe. Bakka lama ta'e innis mala wallaale. Mala fala dhabee jechuudha. Mee erga biyya deemee taasisee maal taatan? Egaa biyya deemee guyyaa kamisaa ture kan deemee. Guyyaan 26 ture. Ji'a Jaffaa keessa ture kan deemee. Guyyaa itti deemu sittan manaan jedhee ture. Garuu tole jedhee anis fudhadhee tureyyuu garuu guyyaatti deemu akkaatti naagartee guyyaatti deemu anis garaan koo hin danda'u. Nagaa jedhee sin deemu garaan koo hin danda'u. Atis akka miidhamtu hin barbaadu naan jedhee ture. Kun rakkoon qabu garuu guyyaatti deemtu natti ija kee ilaalee deemuu akka deemtu hin barbaadan jedhee ture. Garuu inni guyyaatti deeme natti ni guyyaa kamisaa ni deeme amma galgala naaf bilbilaachi bilbilli isaa yoo deebisee yaaluu cufaana jalaa ta'e achi baay'ee bakka halkaniin guyyaa na boosisa. Bakka wanta san amanee fudhachuu hin dandeenye
dhugaa deemee dhugaa nagatee deemee jedhee of gaafachuu jalqabe. Bakka amanuu hin dandeenye gonkumaa jechuudha. Bakka kanuma na boochisaa guyyaa kamisas akkasumatti bulee jimaatas bilbilis akkasuma cufaa ture. Guyyaa qidaamee ciisee ture na dhukkubee sa'a boodadha. Naaf bilbiltasa bilbilisaa naaf bilbilame. Baay'ee rifadhe ture. Bakka ciisu akkamitti akkan kee hin beeku. Achi kaasnaan isa dubbisee nagaan galteen jedhee kanuma isa gaafadhe ture. Nagaan galee ifa manaaf godhinaan jedhe. Si sobuu barbaadee miti naan jedhe. Rakkoon qabu nagaan galuu kee qofan barbaadan jedheen. Guyyaa san baay'ee natti ulfaatee guyyaa guutuu bu'aa ture hojii sin seennee achi fuudheet guyyaa isa sadaffaatiin naaf bilbile. Naaf bilbilee nagaa naan jedhee akkas isa dhukkubuu natti hime. Bakka homaan dandeenye jireenya jalqabee fuudhee jira garuu si dagachuus hin dandeenye jireenya koo keessas taa'es nama tokko nama saniif wanta simmeetii tokko naaf hin kennine naan jedhe. Achi akkas naan jedhee yeroo sanitti baay'een boo'ee innis na dhukkubee jira mana yaalaas deemee mana yaala furmaata naaf kennuu hin dandeenye naan jedhe. Innis yaaddoo keetiin cinqamaa jechuudha. Innis akkasuma cinqamaa jira. Mana yaala deemnanis manni yaala kana nu furmaata siif kennuu hin dandeenyu naan jedhe. Anis homaa gochuu hin dandeenye caluman jedhee. As taa'ee wanta godhu siin qabu boo'icha malee yaaddicha cinqamu malee wanta godhu tokko hin jiru. Bakka jireenya kee jalqabdee jirta. Jireenya kee jiraadhu. Ani yoomiyyuu ta'e sin jaaladhu. Sin dagadhu hin jedhin kanuma qofan isa jedhe. Innis akkana jaalatu natti hima. Akkana hin dagannii natti hima. Akkasuma bilbila sanis dubbisuu hin dandeenye gidduudhaan na cufee guyyuma san bakka akkasis ta'e naaf bilbila. Katamaa deemee ni bula. Magaalaa jechuudha deemee ni bula. Naaf bilbila. Akkana jaalatu natti hima. Jireenya keessa taa'ee akkana jaalatu natti hima. Anis garuu jireenya gaarii akka jiraatu nan barbaadu. Nama akka isaa jaaladhe hin qabu. Waan tokko akka ta'u hin barbaadu. Yoomillee taana. Innis akka jireenya koo jalqabu natti hima. Garuu ani si dagadhe jireenya biraa jalqabuu hin dandeenye. Akka jireenya biraa jalqabee jireenya koo gaarii akka wanta gaariirra jiraadhu ni barbaada. Garuu nama akka isaa jaaladhu hin qabu. Nama dhiira argu hunda jaalachuu hin dandeenye. Nama akka isaatti jaaladhe waan hin qabaanneef dhiira hunda bira nama san nama tokko dhiira biraa hin arge nama san keessa fuula isaa tan arga. Gonkumaa isa dagachuu hin dandeenye. Akkaan cinqabuu fi akkaan boonyi hin barbaadu. Gonkumaa hin barbaadu. Anis akkasuma garuu jireenya isaadhuma jiraataa jiru gammachuun akka jiraatu nan barbaada. Yeroo guyyaa otoo hin deemin dura wal agarreeti haadha kee akka dhabduu hin barbaadu. Wanta ishiin siin jette godhe garuu wanta sirraa barbaadu tokko yoo jiraate yoomillee ija koo biraa akka fagaattu hin barbaadu. Ija kee ilaalaa jiraachuu nan barbaadan jedhee. Kana qofan isarraa gaafadhe ture. Innis tole naan jedhe. Anis akkasumatti fudhadhe. Garuu homaa gochuun hin danda'amu kennaa waaqa waan ta'eef yoomillee akka gammachuun jiraatu hin barbaada. Qophii yeroo jaalalaa kanarraa akkasin waa barattan abdii qabna. Egaa namoonni jaalala keessatti yoo isheen jaalatte maatiin ishee dhiibbaa irratti geessisuu danda'u yoo inni jaalates maatiin isaa irratti dhiibbaa geessisuu danda'u. Yeroo ammaa kana egaa namoonni hedduun kan jaalatan wajjin jiraachuudhaaf dhiibbaa maatiirraan kan ka'e kan gargar ba'an namoonni hedduun jiraachuun ni maltu. Mee isinis egaa namoonni seenaa wal fakkaataa akkasii qabdan akkasumas seenaan keenya namoota birootiif barsiisaa ta'a kan jettan lakkoofsa bilbila keenyaatiin bilbiltanii of eeruu ni dandeessu. Akkasumas 8331 irratti seenaa nan qaba jettanii yoo nuuf eertan nuti bilbillee beellama isiniif ni qabna. Daawwattoota keenya egaa dhimma beet jaalala keessatti nama jaalatte kana argachuu hin dandeenye. Namni ishee jaalate kun immoo waadaa maatii isaatii galmaan ga'uudhaaf nama maatiin isaaf filanitti deemee fuudheetidha kan inni jiru. Dhimma beet immoo yeroo ammaa kana ani isa jaaladheetidha kanan hin jiru. Namni biraa ani jaaladhu hin jiru namni biraa. Kanaafuu fedhii isaaf eegee ani immoo jaalala keessatti miidhamaan jira jechaatidha kan isheen jirtu. Mee ati ofii keetiif maalan balleessa jettee ofitti murteessita? Akka kootitti maal akka balleesse nama san duuba ofiisaa qorachuu hin dandeenye. Wanta nama sanii qorachuu hin dandeenye.
innis waa'ee koo hin qoranne garuu anis garuu wanta isaa inni wanta duuba isaa hin qoranne waa'ee nama sanii beekuu hin dandeenye. Akkuma dafneef jaaluma keessa seennee akkuma jaalala san keessa seennee hunda baay'ee wal jaalanne akkasis ta'e jaalala keessas taane garuu waa'ee nama sanii duuba sana ammallee hin qoranne.